Welcome back. Aganagaan deebitan, aganagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Ashamaa hordoftoota podcastii Ilma Hormaa. Akkam bultan, akkam ooltan, akkam jirtu, jajjabaattu, sagantaalee garaa seenaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa ilaalchisee isinii daddabarsaa jirru akka qalbii guutuun hordofaa jirtan abdiin qaba. Warri marraa duraatiif asiin baatanis amma danda'ame waan amma dura daddabarsine silaa duuba deebitanii daawwattan irra gaariidha jedheen abdadha. Egaa gaaffii eessaa kaanee as geenyee ka jedhu sana deebisuudhaaf keessummoota garaa qabsaa'ota hangafa affeeruudhaan amma dura sagantaa dheertuu dabarsinee jirra. Isaan duras Dr. Bayyaanaa Soobaa, Dr. Bayyaaniin dura immoo Abbaa Biyyaa Roobaa affeerree seenaa keessaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa dirree keessa gaggeeffamaa ture bal'inaan irraa haasofnee ture. Egaa akkuma marti keessanuu qalbeeffattanuttis waltajjiin kun miidiyaa oduu takkaa immoo informationii guyyaa guyyaan deddeemtu saayikilii sana keessa waan jira waan isinii dabarsinu hin qabnu. Miidiyaan kun bohaaraaf waan qophaa'e miti akka hiretee waan isin ittiin bohaartan isin hin qabnu. Waan haamilee isin kakaasaa takkaa immoo miira isin tuttuqaallee irra jireessa waan daddabarsinu hin qabnu. Asirratti kan nuyi xiyyeeffannu seenaa, aadaa, dinagdee, siyaasaa, teeknooloojii, kitaaba garaa barreeffame, barruulee adda addaa maxxanfaman fi namoota qormaata adda addaa gaggeessan sana yoo warra barreesse sana arganne, warra qormaata gaggeesse sana arganne affeerree qaamaan isaanii waliin haasa'u. Yoo isaaniin waliin bahuu hin dandeenye immoo waan isaan barreessan hojii isaanii hamma dandeenyen gaggabaabsine warra yeroo hin qabaanneef takka immoo afaan illee dhibu akka dhaqqabu taasisuudha. Kanaaf hadhas sanuma irratti hundaa'uudhaan seenaa dabree kan magaalaa keessa seenaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa kan baadiyyaa keessa kan bosona keessa gaggeeffamaa ture jaallan sadii bifa hedduun nu dabarsaniiru. Amma immoo gara magaalaa deebinee jalqaba sana irratti qabsoon bilisummaa Oromiyaa magaalaa keessa gaggeeffamaa ture suni maal fakkaataa ture? Eenyufaatu waan sana gaggeessaa ture? Gufuu akkamitti isaan mudataa ture? Maal hojjetanii irra aananii gaaga'ama maal fakkaataatu isaan mudate? Walumaa galattu qabsoon bilisummaa Oromiyaa sadarkaa hadhatti jiru ga'e kun isaanirraa maal gaafate? Maal kafalani ka jedhu beekuudhaaf tattaaffii goona. Namni gariin seenaa jettanii seenaa maalitti goonaa jedha. Amma sirri deebi'een akka ilaalcha kiyyaatti namni biraa hubannoota kan biraa addaa qabaachuu danda'a. Yoo seenaan beekne homaa fagaatanii deemuun hin danda'amu. Hadhee kaleessa xiqqaatu walakkaa'uun waan kaleessaatirra jira. Kanaaf kaleessa namni nu hubanne hadha akka gaariitti tarkaanfachuu kan danda'u natti hin fakkaatu. Gaggabaabseedhuma yoo fakkeenyaa isinii hime amma bara 70moota sana keessatti wanta ta'aa ture namni akka gaariitti hin qoranne jechuudha. Gaafa amma warraaqsa ture Itoophiyaa keessa jedhamu sana fakkeenyuma warra Meesoon jedhamaa turee fi jaarmiyaa Wozliig jedhamtu kan leebar eenyu jedhamtee waamamtu sana warri gaggeessaa ture akka malee cillaanfatanii dargii kana jechuudha. Jijjiirree aangoo qaban akka jedhuun waan qaban itti gumaachaniif faayinaalii ofii isaaniitii warra harka qullaa ba'e. Seenaa sana namni beeku silaa bara xiqqaatu bara 2018 achii booda hamma 2020 tatta'aa ture sun irra deebi'ee waan sana ka dalagu hin ture. Maaliif jennaan warri OPDO keessa ture Rejireesisii Security TPLF irra turte isaan sana qabsaa fudhatanii isaan sana really uummataaf adoodhan itti fakkaatee isaan jala fiiguun hin dhufu ture. Seenaan amma dura agarsiiseera jechuudha. Fakkeenyi biraa hireen hamtuun jechuudha. Ajjeefamuu
weellisaa Hacaaluu Hundeessaa sanarratti hirkatee waan achii booda tatta'e sana namni waan xilaa hungizaa'u hogguunni ajjeefamu ta'e sana seenaa beeku silaa jiraate yookaan immoo akeekkate gaafa Hacaaluun ajjeefame jedhamu sana achiin booda tarkaanfii garaagaraa fudhaturra of qusata ture hin goone. Bara chaartara 91-92 jidduutti sirbamaa kan ture sun namni beeku 2018-20 keessatti sirba keessatti hin seenu ture. Mana dachaa'ee underground seenee of ijaaree aangoodhaaf takka immoo bifa wayyaa ta'een of baasuudhaaf tattaaffii godha ture. Kun hundinuu maalirraa madda? Seenaa dabre akka gaariitti gaafatanii irraa hubatu dhabu. Namuu bakkuma ofii irraa ka'e qofa gaafuma ofii irraa ka'e qofatu wanti hundinuu gaafas hojjetame itti fakkaatee fiffiiguutu kana hunda dhibee fide. Kana caalaa immoo sadarkaa ammatti jiramu kanatti uummanni Oromoo keessaa ummatoota indigenous Horn of Africa keessaa ta'anii sanaaf bilisummaa wayyoomina ummata sanaaf abbaa biyyummaa naannoo sanatti uummanni indigenous sun seenaa ofii aadaa ofii maalummaa isaa deeffatee mirkaneeffachuudhaaf hireen inni qabu uummanni Oromoo bifa wayyaa ta'een yoo sadarkaa siyaasaa irratti yoo jiru dinagdeedhaan mul'ateedha. Warri immoo kana hin barbaanne gufachiisuu barbaadan immoo bifa hedduutiin gurmaa'anii akka malee irra bobba'anii jiran. Sadarkaadhaan slice and dice irraa muraa segmentii Oromoo tokko achi ofirraa dhiibaa segmentii kaan immoo ofitti harkifatanii meeshaa godhataa jechuudha. Uummata kana diigaa jiranii uummanni indigenous ta'e kun akka inni milkoofne akka malee organize ta'anii ganna dheeraaf irratti hojjetaa bifa amma wayyaa ta'e irra gahuu danda'aniiru. Kanaaf kanarrallee aanuuf jechuudha Horn of Afrikaa keessatti indigenous aslii nu jiraatee jedhee nu uummata Afrikaatu uummata gurraacha ka jedhu sana mirkaneessuu kan danda'u ta'e seenaa ofii akka gaariitti ka dhihoo ka fagoo yoo hubate callaa dhihoo sana hin goone abbaa fedhetu akka amma godhaa jiran jechuudha. Qabsoo guutuu sana dhuunfatanii jechuudha. Hoggan uummata kana ta'anii uummata kana immoo gargar segmentii adda addaadhaan qoodanii achi facaasaa jiranii. Isaaniif survive gochuu kan danda'an uummata kana yoo diigan. Uummata kana immoo diiguudha amma dura isuma kana fuulduraan loluun sun akka isaaniin baasne beekanii wizin uummata sanaa jechuudha. Seenanii uummatuma kana hogganaa qabsoo isaa of harka galfatanii akka inni diigamu gochuudha. Kanatti itti jiranii irra aanuu yoo barbaade jechuudha. Dhaloonni amma jirus katti dhufu fireetii garaagaraatiin uummata kana irratti amma itti jiru kanarra aanuu kan danda'u histirii akka gaariitti qorate. Histirii qabsoo gaggeeffamaa ture. Qabsoon sun eessarraa ka'ee injifannoo maal gonfate gufuulee maal fakkaataati isa mudatee kana critically examine godhee ka dhaga'e sana gulaalee laalee adda baafatee generation ofiitiif dhaloota ofiit immoo challenge isa dura jiru kana bifa kamiin irra aanuu dandeenya yoo karoorfate callaadha. Yoo kan hin taane seenaa isaa jalaa fudhachuuf deeman akka barbaadan jal'isanii akka isaanii malutti tottolchanitti kennanii sanuma fudhatee dhugaatti fakkaatuu danda'a. Warra silaa role models naa ta'a jedhee uummanni sun laallataa ture. Warra silaa hogganoota qabsaa'ota kiyya inni jedhee ture hunda isaanii jechuun hin danda'a takka takkaan xiqqeessanii amma waltajjii siyaasaan Oromoo yoo hiiroon barbaachisaa ta'e yoo role model barbaachisaa ta'e hin qabu. Xiqqaatanii waltajjii irraachisaan dhiibanii maqaa adda addaatti kennanii almost gariin isaanii hawaasuma kanaa waliin homaa hidhata akka hin qabnetti fa'aa laalamaa jiran. Kana hunda kan fide maalinni uummanni kun properly Oromoon of qofa osoo hin taane akkuma silan jedhe indigenous uummata ta'eef naannoo kana jiruuf waabii ta'uusaa properly of understand gochuu qabsoon isaallee within diinee irratti of ijaaree jechuudha. Qabsoo kana ofii isaatii hoogganaa ta'e waan isaaf dhimmamu fakkaate gubbaadhaan biliclisii fi bilingii agarsiisanii keessaan immoo gargar diigaanii akka jiru hubatuu danda'a akka jedhu ilaalcha kiyya. Kanaaf waan darbee sirnaan beekuun qalbeeffatuun kufaatii amma durama mul'ataa turan sana akka irra deebi'ameen hojjetamne nama gargaara. Kanaaf egaa
qabsaa'ota amma dura turan hangafoota warra ta'e barbaannee ka dubbisaa jirruu fi hojii dhabneef osoo hin taane wanni kun faayidaa qaba. Daily news cycle propaganda talking points mootummaan gadhiistu sana isiisan immoo alalchaa ooluun hagas fagoo naman deemsu warri miidiyaa qabu warri waan kana farsuu barbaadus itti bobba'anii jirani nuhi waan faayidaa qaba hojjetuuta irra wayyaa ka jedhuun namoota beekumsa qaban namoota qabsoo kana irratti ganna dheeraa turan barbaannee dubbisnaa. Akkanaan egaa jaalle Nagarii Fayyisaa hangafoota qabsaa'ota keessaa tokko ka ta'e wareegama qaqqaalii warra kafalan keessaa nama tokko argannee haaluma deemsa qabsoo bilisummaa Oromiyaa kana waan ofii keessaa qooda fudhate waan beeku waan jaallan isaa waliin turan ka lubbuun jiranii fi ka wareegaman irraa dhagahe maraa'u sirnaan suuta jedhee qalbii guutuun nu hundaaf barnootaaf akka nu ta'u dhalootaaf illee reference point akka inni ta'u nu barsiisi ka jedhuun itti dhaammanne innis irra jireessa miidiyaa kana gubbaatti nama mul'atu miti. Uumaa isaatiinis nama na argaa kana mul'achuu nama barbaadu miti haa ta'uti faayinaalii hayyeenuu jedhee marraa hedduu deddeebine jechuudha. Walitti deddeebine waan irraa dhageenye sagantaa kanarraa takka jennee gaggabaabsine jechuudha. Warri gariin sa'a tokko ol waan dheerate kana dhagahuun nu dhibaa sababa daataa fa'aarraan ka ta'e kanaaf nutti hin dheeressinaa waan jedhee bakka garii irratti interview guyyaa tokko godhe bakka lamaffaa qoodeen daddabarsuuf deemaa. Kanaaf egaa waan dhageessan kan waan daawwattan kan nama hundaaf dabarsaa irra mari'adhaa dogoggora argitan yoo jiraate nutti dhaamaa hin wayyeessinaa. Waltajjii kanas warri subscribe hin goone subscribe godhaa warra dhagahuu mala jettanii yaaddanis hundattuu daddabarsaa. Egaa kana caalaa dubbii isinitti hin dheeressu gama seenaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa presenteeshinii Nagarii Fayyisaan nu godhe kutaa tokkoffaattan sin dabarsa turtii gaarii. Hayyee hordoftoota poodkaastii Ilma Oromaa irra deebiin baga nagaan dhuftan baga nagaan deebitan isiniin jedha. Akkuma seensa sagantaa kana gubbaatti bal'inaan isinii ibse keessummaan keenya kabajamaan hadhaa Nagarii Fayyisaati. Nagariin waamicha keenya kabajee asirratti argamuudhaan seenaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa, seenaa qabsaa'otaa, seenaa jaallan qabsoorra wareegamanii fi walumaa galattuu deemsa qabsoo bilisummaa Oromiyaa bara dheeraa dura eegalame sana bal'inaan nu waliin qooddatuuf dhalootaaf illee barnoota seenaa barnoota qabsoo bilisummaa Oromiyaa dabarsuuf asirratti argamuu isaatiif durseen maqaa keessaniin guddaan isin galateeffadha. Isinis hordoftoonni keenya jalqabarraa kaastanii hamma dhumaatti sagantaa kana kabajaan akka caqastanu isin gaafadha. Egaa akkuma aadaa keenya keessummaa keenya Nagarii Fayyisaa bifa ho'aa ta'een bakka jirtanutti akka simattanuun ulfinaan isin gaafadha. Nagarii Fayyisaa waamicha keenya kabajdaa asirratti argamuu keetiif guddoo galatoomee waa hunda caalaa immoo jiraattee baga nu gammachiiste waltajjuun keetii dhiyaadhu. Tolee abbaa giddii hedduu galatoomi Ilma Oromaa keessumaa yeroo keetii fi humna carraa argatteeni waa'ee seenaa Oromoo miidiyaaleen qabnu kan irratti fokkasii godhanii baay'een hin jirani. Yeroo baay'ee miidiyaan waanuma yeroo waan seensitiif ta'an waan gurra namaa seenan akkuma miidiyaa addunyaa guutuu waan gurra namaa hawwatan namni waan yeroo baay'ee waan negatiiviidha kan inni ta'edha. Amma seenaadhuma global dhageenyu harki 90 olii waanuma
waanuma negatiivii waanuma gartee gurri namaa sana barbaada malee waan positive ta'an, waan constructive ta'an, waan biyya ijaaran, waan teknoolojii ijaaran hin beeknu. Waan baay'een beeknu miidiyaan nutti himu. Kan keenyas egaa reefuma dhadhalatti yoo ta'e isheen dhadhalattu kunis waanuma gurri namaa dhaga'uu barbaadu, waanuma yeroo keessa jirru, waanuma gartee mootummaan godhu yookiin immoo mormitooti godhanii waanuma akkasii kanatti dhageenya. Isin garuu atiif miidiyaan kee waan seenaa irratti fookasii gochuudhaan keessumaa wanta nani hordofaa ture waan qabsoon keenya keessa darbe maaliif generaalii really wanti warra hooggantoota ta'an irraayis warra siyaasaa irraayis wanti dhaga'amu waanuma haala amma keessa jiran keessatti haala yookiin immoo yeroo tokkotti keessa jiraatan keessatti waan isaanii fi akka haala isaanii sanaaf mijatutti kan dhiyaatu. Kanaaf seenaan qabsoo Oromoo kuni dhaloota ammaa birattis hin beekamu. Baay'een dubbatamu. Yeroodhuma gabaabaa keessatti amma qopheessaa turte waan isaan keessa darbanii actually wanta ta'aa turan kana picturii guutuu kan namaa kennanii waan fiilditti ta'aa turanii karaa atis dabarsaa turte karaa gara biraatiin kitaabas barreessuu dhaanii warri babarreessan jiru. Really to their credit waan muuxannoo keessa darban kana maaliif eessaa kaanee eessa geenye kan jedhu kana waan keessa darbame yoo activity ta'aa turan taateewwan ta'aa turan sana warri keessa darban yoo dubbatani inni dhugaansaa dubbatamuu danda'a. Isa political convenienceedhaaf framed ta'anii odeeffamanii osoo hin ta'in waan sana sirriitti nama agarsiisa. Hammam maal akka ture, maal jala akka darbanii, rakkinoota mudatanii sana hundumaallee nama agarsiisuu danda'a. Keessumaa immoo kan keenya kuni aktivitiin magaalaa keessa turan wanti dubbatamu jiru. Aktivitiin magaalaa keessa irri caalaansaa iccitiidhaan kan inni hojjetamu. Namootuma aktivitii sana keessatti qooda fudhatan duwwaatu pikcharii isaa dhugaa himuu danda'a. Yookiin immoo namaaf kennuu danda'a. Kanaaf akkas ta'innaa jedhamee dhumatti odeeffama. Including warrumti dhaaba keessa jiran taana waan comprehensive ta'ee qabsoon keenya magaalaa keessaa akkam ture kan jedhu kana wanti beekamu hin jiru. Isa qabsoo qofaa osoo hin ta'in eessaa kaane kan jedhu kana. What were the underlying causes qabsoodhuma keenya kana triggerii kan godhe yookiin immoo sadarkaa tokkorraa kaa'amee sadarkaa har'arra geenye kana ga'uudhaaf kan nu dandeessise maal turanii kan jedhu iyyuu deemsa keessa blurred ta'aa jira. Basic wanti ta'an. Kanaafi waan kana anallee motiveetii kan na godhe waan kana at least lubbuudhaan osoo jiranii waanumaan quba qabu waanan keessa darbe wanti akka taateewwan akka biraatti odeeffaman hedduutu jira. Waan kanas qulqulleeffachuudhaaf kanaafi carraa kana naa kennuu keetii fi isinis miidiyaa Ilma Oromaas baay'een galateeffadha.
Galatoome jaalnagarii fayyisaa dhugumaan galanni guddaan yeroo hundumaafuu siif jaallan akka keeti mala kanaaf guddoo gammachuun na dhagahama caayaa kana gubbaatti argamte beekumsa kee muuxannoo kee seenaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa of qusannoo tokko malee waliin hirmaachuuf asitti argamuun kee waltajjii kanaaf ulfina guddaadha anaaf illee gammachuudha. Mee waa hunda duraa akkam jirtaa bagallee jiraattee nu gammachiiste. Akkam jirtaate? Akkam jirtaate? Nagaa rabbiin galan dhaga'u yoo naga'uu dhumti boonasiidha. Yoo naga'uu duwwaa immoo miti yoo nageenye waan keessumaa jaalawwan keenya hedduun itti wareegamanii bu'aasaa argu. Bu'aan amma Oromoo dhumtii bakka jiru I'm sure bara si'anaa kana 1999 an Oromoodhuma ofiin jedha. Agartee ijoolleen namootni gurguddoon dardaroonni Oromoodha ofiin jechuun suni sana arguun nuyi fi boonasii miti bakka kaa'ame sanaa ga'uuni hin oollee ta'uusaa arguunis afaanuma keenya kanaanuu kunoo miidiyaa addunyaa irratti akka ittiin wal fuuldura teenyee haasa'uu danda'uun afaan kee guddina afaan keenya seenaan keenya giloobaalii addunyaan beettee sabni keenya nageenya riijanii sanaa fiduu keessatti murteessaa ta'u hubataa deemuun isaanii. Sun hundumtuu sana hundumaa arguuni waan gammachuu guddaa sii kennedha. Nuu kennuudha. Bakka kaane bakka numtu umurii keenyatti bakka waan argine waan jiraanne sanarraa hafne kana arguuni jaalawwan keenya warri kufanii warri kun akka ta'uu fi lubbuu isaanii jireenya isaanii kennanii osoo biliqiidhuma tokkoof akkuma keenya kana carraa argatanii waan nu argaa jirru kana arganii kan jedhuudha sammuu keenya keessa yeroo hunda kan naanna'u. Galatoomii abbaa. Hayyee jaalnagarii. Egaa waanumaatti tuttuqxee dhiyaataa dhufuuf jalqabumarraa dhaloota gabaanoonni garaa akkuma atuu sila nu yaadachiisnu akkuma gannachi dheerataa deemu kaleessa sirraanfatamaa dhufa. Mee gaafa ijoollee naa dardarummaa haalli biyya sanaa jireenya uummataa Oromoos haa ta'u uummata kaane akkam ture maalirraa yaadatta? Ani egaa agartee bara dardarummaa koo bara 70 calqaba haayiskuulii kana nan ture. Haayiskuulii keessa kana nan ture baruma sana keessa. Yeroo sanatti haalli addunyaa maal fakkaataa? Biyyattii sana keessa immoo biyyi sun maal fakkaataa kan jedhu irraa xinnoodhuma yoo tuttunne baay'ee gaarii natti fakkaata. Haalli addunyaa maal fakkaata kan jedhu sana bara dhuma 60 keessaa fi dhuma 50 keessaa yeroo itti warra addunyaa dhumti bahaaf dhihatti bakka lamatti walirtee isfiirii yookiin immoo saatelaayitii isaanii babal'ifachuu fi gidduu isaaniitti dorgommii guddaan yeroo deemaa turedha. Sana wajjin egaa agartee
warri istii kuni expandii gochuudhaa fi yeroo isaanitti biyyoota Laatiin Ameerikaa, Afrikaa, Eeshiyaa kana keessatti sochiileen garaagaraa ta'a yeroo turedha. Keessumaa workers movement sochiin hojjetootaa kunis bakka lamatti ILO'dhaa fi waaftuu bakka lamatti addaan bahee yeroo waliin dorgomaa turanidha. Keessumaa biyyootii yeroon ammas yeroo itti jaatamoota keessa ispeeshaalii bara decolonization yookiin immoo biyyootiin hedduun harkoota kolonii jalaa yeroo isaanitti baay'inaan bilisa ba'aa turanidha. Biyyuma ollaa keenyaatti jalqabee warra akka Somaaliyaa fa'aa, Keeniyaa, Sudaan, biyyootiin Laatiin Ameerikaas biyyootiin garaagaraa decolonization era jechuun hin danda'ama. Sana wajjin egaa bilisummaa yookiin immoo gartee biyyootiin garbummaa jala jiranii garbummaadhaa bahuudhaa fi yookiin immoo garbummaa jalaa yeroo isaanitti ba'an keessumaa warri Awurooppaadhaan kolonaayiz ta'aa turanii yeroo isaanitti bilisa ba'anidha. Akkasuma immoo warri kaanis immoo yeroo itti akkuma duratti jedhe warri bahaa kuni isfiirii isaanii babal'ifachuu fi yeroo itti revolutionii biyyoota garaagaraa keessatti deemaa turedha. Isaan kun revolushiniin biyyoota garaagaraa keessatti deemaa ture Eeshiyaa, Veetnaam fa'aa keessatti, Laatiin Ameerikaa warri keessumaa biyya keessatti maqaan isaanii dhadhaamu maqaa isaaniitiin sloogaaniin adeemaa ture warra akka Hoochiminii fa'aa, warra akka Kuveeraa fa'aa, warra akka Amilkaal Kaabraal isaan kun warra namoota kakaasaa turan yookiin immoo keessumaa muuvimentii warra leeftii yookiin immoo warra revolutionaries kan biyya keessa ture kan barattootaas. Walumaa galatti qilleensa jijjiiramaatu ture, qilleensa qabsootu ture giloobaalii karaa biyyootiin bilisummaa isaaniitiin bahuudhaa fi bilisummaa argachuudhaa fi kan akka Zimbabwee fa'aa yeroo sana Rhodesia jedhama. Kan akka South Africa keessattis sochiileen tata'aa turaniiru. Sochiileen suni baay'ee influensii godhu turan waan biyya keessatti adeemaa tures. Namootiin maqaadha keessa Kuveeraan fa'aan kun yoo Chimniin fa'aan kun baay'ee populaarii turanii maqaa isaa ta'aa ture. Kan keenyallee nuyi luba guddinaadhaan Reverend Sitoolee jennaani turre. Sitooleen kun Zaanuu Liberation Movementii kan found godheedha. Reverend Sitooleen kun. So walumaa galatti haalli yeroo sana giloobaalii ture kana fakkaata. Yeroo jijjiiramaatii, yeroo bilisummaatii, yeroo warraaqsaatii. Sun egaa impaayera sanas affektii godha. Kanarratti tarii gabaabaadhumatti kana fakkaata. Liberation Movementii kan akka PLO fa'aa fakkeenyaaf kun baay'ee
jijjiiramaa biyya keessatti ta'aa turanis baay'ee hawwataa turanii dhiibbaa godhaadha turanii. Biyya keessaa immoo ELF'nis yeroo sana annexationii sana wal qabatee Eertiraa keessatti warri anti-yuunitii yookiin immoo yuunitiidhaan mormanii bosona seenanii yeroo isaanitti qabsoo geggeessaa turanii. Walumaa galatti yeroo sana qilleensi addunyaa keessa ture kana fakkaata. Dorgommiin keessumaaf warra East West gidduutti ta'aa ture keessumaa amma bara 1964 yeroo sana John F. Kennedy ture. Warri Raashiyaa Soviet Union Kuubaatti nuclear weapon installii gochuu aan wal qabatee sadarkaa nuclearii walitti dhukaasurra ga'anii turan. Egaa muuvimentiin kan Nelson Mandeellaadhaanis gaggeeffamaa ture South Africa keessatti baay'ee ho'aadha ture. Waan impaayera sana keessatti adeemaa ture influensii godhu. Kanaaf gabaabaadhumatti haalli yeroo sanaa global haalli ta'anii kana fakkaatu. Kan biraa haalli impaayera sana keessa ture maal fakkaataa kan jedhudha. Biyyattiin akkaataa alatti itti hubatamaa turte biyya keessumaa biyya gurraachaa kan hin koloneeffatamne yookiin immoo garbummaa warra Awurooppaa jalatti kan hin kufne jedhamtee biyyootiin gurraachotaa sanas irratti hojjechuudhaan kaampeenii gochuudhaan biyyootiin warra gurraachaa kan akka biikanii akka ilaalan turaniiru. Keessumaa warra ammaa Jamaayikaa tokko Hayil Sillaasee kana akka akkuma agarte profetii yookiin ergama rabbiitti ilaalaa turan. Sababni sanaafis jedhamu biyyi suni waggaa 40 fi bokkaan hin roobne ture. Gaafa inni dhaqee biyya sana ilaaluuf yeroo inni miilla lafarra kaa'atu bokkaan roobee sanarraa kan ka'ee jedhu factual intinaasaa beeku akkasitti dubbatama. Sababa sanarraayis kan ka'e biyyuma keessatti amma warri Jamaayikaa naannoo Arsii Nagallee dhufanii achi lafa kennamee fi qubataa turanii. Warri immoo mana barnootaa keessatti turanis yeroo sochii barattootaa kana keessatti maalumaaf maqaan isaanii Dhaamaa jedhaa turan. Baay'ee illee miti yartuudha garuu baay'ee vookaal turan. Kanaachi gabaabaadhumatti non-aligned movementii warra bu'uuressan keessaati qaama sadaffaadha. Qaama sadaffaa East Blockii yookiin West Blockii kan taane non-aligned movement warra akka Indiyaa fa'aa isaan Hayil Sillaaseen fa'aan keessa ture jedhama. OAU fa'aa kan bu'uuressee jedhame maqaansaa alatti baay'ee leellifamaa ture. Garuu biyya keessaa governance yookiin bulchiinsa miti governance isaa maal fakkaataa kan jedhu
inni mootichaati. Mootichaati hin kasasamu so akkuma waan waaqarraa gadi bu'eeti warra Israa'el warra Jiwishii kanaanii kan hidhata isaanitti hidhata qabu jedhu yookiin immoo sanatti of rileetii gochuudha kan isaan barbaadanii. Garuu bulchiinsi yookiin immoo istiraakchariin isaa maal fakkaataadha? Istiraakchariin isaa tokko governance amma fakkeenyaa fi istiraakcharii bulchiinsaa yoo ilaalte agara gajii, xaqlaa gajii, awraajaa gajii, waradaa gajiidha. Colonial structureidha. Colonial structure sana isaanii keessumaa ijoolleen isaanii dinaayee godhu keessumaa bara 70 sana keessatti dibeetii guddaanii colonial questionidha, national questionidha. Maal kan jedhu kuni ishuu gurguddaadha ture. Garuu bara Haile Sillaasee kana structure'insaa kana fakkaata. Awraajaa gajii, waradaa gajii maal jedhameetu lafatti gadi adeema. Booda keessa awraajaa 2 Gimbiidhaa fi Adwaa astadaadar jechuu jalqaban. Maaliif akka ta'e maybe konyaan sun lamaanii educationin kuni baay'ee babal'atee ammas immoo naannoo sanaa namoonni ba'anii kan warra Tigraay kunis kan awraajaa Gimbii kanaa ba'anis istiraakcharii mootummaa keessatti bakka keekii ta'an fa'aa turan akka Ilmaa Dheeressaa fa'aa namootiin turaniiru. Sanarraa ta'u maaliif haa ta'u really waan qoradhee intinaa ta'e hin qabu garuu waan akkasii ture. Kanaachi istiraakchariin ture hamma dargiin dhufutti gajii kan jedhu kanaadha. Suni koloniyaal istiraakcharii. Sirnuma sana kan ijaaree fi really warra Ingiliziiti. Garuu konstitushiniin isaanii kan isaanii fudhatanii kan kontinentaal Yuuroopiiti kan warra Faransaayiti irraa kan maddeedha maaliif kan warra Ingilizii konstitushinii hin qabani. So istiraakchariin isaanii kana ture. So kutaa 14 ture. Kutaa 14tu xaqlaa gizaat jedhu kan namoonni warri shoomani jedhanii warra indaraaseedha. Indaraasee jechuun bakka bu'aa isaanii jechaadha. Innis mataan isaayyuu mootii moototaati. Mootii mootaa kun aadaadhuma Abisiiniyaa keessa kan dhufe warri kaan mootota warra gartee riijenii yookiin bakka garaagaraa bulchan kuni isaan immoo lekkisa ta'uu kan warri isa booda dhufanii mootii moototaa jedhamu sanaan duratti kana warri historians baay'inaan intinaa ta'uu danda'amu garuu pooyintichi koloniyaal istiraakchariin turuu isaati. Gavarmentii istiraakchariidhuma sana warri ijaaree fi isaanuma koloniyaal istiraakchar amma biyyoota gara biraa keessatti biyya kolonii isaanii keessatti intinaa ta'an sanaaniti gadi dhaabaniif. Hamma irraatti amma biyyootiin Commonwealth warra mootittiidha amma King Charles warri akka Kanaadaa akka Austraaliyaa yookiin immoo Commonwealth countries governorsiitu jira. Governorsiin kun really gajii kan jedhu sana fully explaining godhu. Gajii kan jedhu suni bituudha.
jechuun literal meaning jecha sana akkasi. So kanatu ture paarlaamantii tureera. Just rubber stamp seerri hundumtuu kan maddu mooticharraati. Mooticharraa maddaa. Senetii isaan appointi godha. Suni kanuma warra Ingilizii fakkaata. Akkuma House of Lords jedhamu sana. Garuu kan paarlaamaa dorgommiin deemaa ture, dorgomanii maal jedhanii filatuu turan. Intinaan isaa tureera. Imiteetii gochuun yookiin immoo gartee kan warra Ingilizii sana fudhachuudhaaf yaalii gochuun tureera. Security apparatus isaa yoo laalte kibur zabanyaatu jira, mitirxoorii jira, poolisii jira, akkasuma Fatanoo Daraash maal kan jedhantu ture. Security isaaniis CID yeroo natti fakkaata Central Intelligence Department waan jedhan. Sunis sana warra mainly warruma Ingiliziitii fi warra Jiwushii kanatu immoo warra Israa'el kanatu treenii godhaafii ture. Treenii gochuu qofaa osoo hin ta'in advisors turan. Departmentii garaagaraa keessattis advisors warruma agartee sirna koloneeffataa kana diriirsaa turantu diriirsaafii ture. Karaa dinagdeetiin lafti keessumaa lafti laanteenya kan dachee Oromiyaatii fi kan agartee warra kibbaa kana lafti kan abbaa lafaati. Lafti kan abbaa lafaati. Naannoodha. Relationshipiin abbaa lafaatiif qotee bulaa gidduu jiru garaagaraa. Keessumaa warra abbaa lafaa kun egaa warra moototaati. Naannoon akka abbaa Jimmaa yoo laalte jettee xiqqoo differentii isaanii maxxaadhumaan itti ofirraa ittisanii haa ta'u malee achi keessas penetrate godhanii seenu. Lafti baay'ee nama Raas Masfintuu qabaataa ture. Gara lixa Oromiyaatiinis xiqqoo differentiidha garuu naannoo gara biraa keessatti absolutely lafa kan oonii godhaa turanii warra Dajjaazmaachtaa warruma biyya bulchuuti, warra mootiiti, warra biyya koloneeffateeti kan isaanii ture. Kanaaf contradictioniin ture abbaa lafaatii fi ciisanyaa gidduu ture fi contradictioniin koloneeffataa fi koloneeffatame gidduu ture bakka itti overlaappii godhuudha. Tokkuma national questioniinis class struggleinis lamaanuu tokkuma. Kanaafiti positioniin antagonistic contradictionidha. Kan jedhamuuf bakka baay'eetti waan kun overlaappii godhaa turedha. Dhuma gara 70 keessatti akkuma agartee soosaayitii kamiin keessatti iyyuu sirni abbaa lafaa suni inherent contradiction ture sanarraan kan ka'e resistansiin yookiin immoo isaanuma keessatti within the ruling class divisionii uumamaa ture. Divisionii uumamaa tureera. Warri
riformii barbaadan agartee dhiibbaan alaas jira. Maaliif yeroo sana of course developmentiin biyya keessa ture sababa industrial revolutioniitiin hampered ta'eera. Yoo isma alaa dhufee install ta'uudha warshaalee jijjiranis baay'ee yartuu turanii kanaaf hojjetaanis baay'ee yartuu ture garuu fedhiin jijjiirama fiduu large scale farming kun faan babal'inaan bakka baay'eetti babal'achuu calqabaa ture. Sun mataansaa fakkeenyaaf lafa Arsiifaa kana keessatti lafa large scale farmingiidhaaf tolu giddugaleessa Oromiyaa keessattis sun mataansaa evictionii gara biraatti fidee dhufee contradictionii jiru sana aggravateii godhe. So karaa gara biraatiin immoo land tenure systemiin suni innumtuu akka expanding goone hudhaa ta'ee qabaa ture. Kanaaf uummata wajjinis sistamicha keessattis contradictionii waldiddaa guddaadhaati uumamee ture. Sanarraan kan ka'edha. Amma yeroodhuma jijjiiramni sun dhufu within the system sirnichuma keessattis cracking uumamaa ture. Warra reformii barbaadantu turanii warra Indaalqaachoodhaan geggeeffaman sanaan durayyuu calqabame kan jedhanis jiru. Mootichi immoo keessumaa warra gartee feudal systemii sanaatiin marfamee waan jiruufi reformii warra barbaadan kanaaf karaa waan akka constitutional monarchy waan jedhu. Constitutional monarchy suni isa important godha. Just akkuma kan warra Ingilizii kana figariidhuma ta'e akka achi taa'u godha. Gaaffiin immoo kan ilma isaattillee akka darbu ofis dhiibbaan isaan keessatti tureera. So sun contribute godheera jechaadha. Wanti developmentii yookiin immoo gartee sirna sana keessatti karaa dinagdeesii wanti tatta'aa turan. Egaa sanatti dabalatee national questioning Eertiraa keessatti open armed struggling deemuun uprisingin Baalee keessatti ture armed resistance kan resistance gara biraatiin wal qabate kuni jijjiirama sanatti contribute godhaniiru. Gara sanatti osoo dhufini education institutions university tokko duwwaa ture. Warri kaan amma kanuma University Finfinneeti kaampaasii lamatu ture. 6 kiiloodhaaf 4 kiiloo warra akka agricultural college Haromaayaatu ture. Ala Gondor immoo health college health institutionitu ture. Polytechnic kan Bahir Dar turedha. Finfinneedhuma keessatti commerce Tagbaara Eid waan akkasii kana ture kan achi high schoolii turani. Gara biraan immoo college teacher training college akkasuma TTI teacher training institute kan jedhamu 10 baadiiti kan intalaa ta'ani. Keessuma warra agartee afaan Amaaraa ittiin darbuu hin dandeenyee fi dumping groundii ture jechuun hin danda'amu. Maaliif ati yeroo sana keessatti kutaa tokko kutaa gara biraatti darbuudhaa fi Amaariffaan compulsory ture. Amaariffaadhaan darbuudha qaba. Amaariffaa kana immoo gartee ati lammii gara biraarraa
yookiin immoo keessumaa kan akka Oromoo waan akkasii kana ati yoomaan nama innis hin jiru keessumaa yuunivarsiitii galuu keessatti yuunivarsiitii akkamittiin agartee amma sabjektii gara biraa hundumaatiin eefaa fiddee yookiin namoota jiinees ta'an faatu jira fakkeenyaa fi namni Abdiisaa jedhan tokko baay'ee jiinesii karaa herregaa kana. So inni warri barsiisanii theoremii hedduudha developii godhee baay'ee beekamaa garuu Amaariffaa hin fudhadhu jedhee amma dargiin dhufeen tinaa jijjiirutti digirii isaa waan fudhatinetti hin fakkaatu. Namoonni gara biraa jiru. So afaanii educationii systemii sana keessatti afaanuma sanaan agartee afaan Amaariffaa yoo dabarte malee kutaa tokko kutaa gara biraatti deemuu darbuu hin dandeessu. Karaa ittiin akka warri gara biraanii to higher education dhufan itti cufan keessaa suni karaa tokko ture. Karaa informationii reediyoo tokko ture, TV tokko ture, afaan Amaaraatiin darba obviously. Boodarra I think 1973 gara dhumaarratti laata afaan Oromoo sanuma baatti jalqabame. Oromiyaatti bananii innumtuu naannoo bahaatii fi gara kibba Oromiyaa kana hanga tokko kabarii godha. Sana biran darbu. Sunumtuu kan inni godhamee fi Sumaalee tochi reediyoo faraqaa afaan gaallaa kan jedhu dabarsaa turte. So sanaaf jedhameeti kan isin tanaa ta'ame gara biraa immoo isaanis tarmooliin rezistansiin straayikiin yerootti bakka hundumaatti baay'ataa dhufee kufaatiin isaanii jala yeroo gaanii isa alaa rezistansii karaa alaa dhufu duwwaa osoo hin ta'in from within this crisis yerootti uumame. Karaa aadaatiin National Theatre kan jedhamu tokkoo fi Agar Fiqirii kan jedhamu tokkotu ture isaanii waanuma aadaan kan mul'atu aadaa isaaniiti. Achi keessattis qabsoo guddaa ture. Keenyaa fi sirba kana faas yeroo agarsiisanii namooti warri sirba kana qopheessanii muuziqaa sana warri developii godhanii hedduun isaanii Oromoota. Garuu afaan isaanii kanaan afaan kan isaaniitiin hin sirbamu. Suni keessa hacuuccaa guddaadha kan nuti amma naashinaal teyaatirii sana keessatti Tsaggaayee Gabramadii Tsaggaayeen walaloo barreessuun mormiidhaa fi gartee konseptii isaa egaa agartee akkuma afaan isaaniiti. Afaan isaanii namoota nama developii godhaafi turedha. Dhugaa dubbachuudhaa fi warra akka Ba'aaluu Girmaa faas dabalatee atilis Oromoo of keessaa qabu warri afaanuma sana developii godhan isaanii. Endayeet sirna sana keessatti afaan kan isaanii akkamittiin akka gadaantummaatti akka ittinaa ta'e carraallee akka hin kennamee fi warra akka Dabbabee Isheetuu fa'aa kanaa wajjin yeroo baay'ee akka walitti bu'anii yeroo baay'ee immoo agarte
warra gartee sirna isaanii afaan isaanii kan antanaa ta'anii rakkina gurguddaa akka irraan gahaa turanii dubbatama. Fakkeenyaaf amma yeroodhuma 64-65 sana keessatti warra poolisii midirtoorii fi kibur zabanyaa keessatti hawwisootu turan. Hawwisoonni warri bebbeekamoon kuni kibur zabanyaadha. Warra akka Xilaahun Gassasee, Bisnaash fa'aa. Kan immoo agartee sana hundumaa organaayizii godhee fi intinaa ta'uu Saalee Dagaagoo nama jedhamu. Garuu showuu fa'aa agarsiisu turan agartee Finfinnee keessaa bakka garaagaraa irratti every Saturday. Amma showuu dabareedhaan itti agarsiisaa turanii. Showuu sana keessatti afaan Oromoo tokkollee agartee keessa dadarbachuu kan calqabanii gara 64-60 akka isaanitti 73-74 naannoo kana keessa kan keessa dadarbachuu jalqaban. So aadaan nyaataa, aadaan uffannaa fi hawwisoon kan Habashaati, kan Itoophiyaati. Kan Itoophiyaati jedhama. Kun hundumtuu kan Itoophiyaa as a national culture yookiin immoo uffannaa national nyaati kaanuma isaaniitu agarsiifamaa ture. Hayyee hordoftoota poodkaastii Ilma Oromaa marii dheertuu Jaalnagarii Fayyisaa waliin gaggeessinee qalbii guutuun nu waliin turtanii caqasuu keessaniif guddoo isin galateeffadha. Qophiitti aanuun hamma walitti deebinutti nagaan nu tura. Bye bye.